Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turu an Girmaa Guddisaa. Adeemsi sagalee kennuu buufataalee filannoo hundarratti akkaataa murtee boordii filannoo sa'aatii wal fakkaatutti eegalaa jedhame. Buufataalee filannootti wayita adeemsi kenniinsa sagalee eegalu bakka buutonni paartilee fi kaadhimamtoota dhuunfaa, taajjabdoonni uummataa, raawwachiiftoonni filannoo fi qindeessitoonni ni argamu. Buufata filannoo saanduqni sagaleen filannootti kennamu duwwaa ta'uu qaamoleen kennaniif erga mirkaneessan booda haala jalqabbiisaa qaboo yaa'iin uunkaa hojii kanaaf boordii filannoo biyyaalessaa qophaa'e irratti guutamuun adeemsi sagalee kennuu eegalama. Buufataaleen filannoon adeemsi sagalee kennuu eegaluun dura naannicha eegumsaa fi nageenya amansiisaa qabaachuun isaa mirkanaa'uu hojiin sagalee kennuu eegalama. Boordichaan murtoon addaa kennamuu yoo jiraate malee adeemsi sagalee kennuu ganama sa'aatii 12 hanga galgala sa'aatii 12tti qofa ta'a jedhamee jira. Sa'aatiitti sagaleen kennamu eegaluu ilaalchisee yoo murtoon addaa kan jiraate ta'e yoo xiqqaate guyyoota 2 dura ummataaf ifoomam. Adeemsi sagalee kennuu akkuma xumurameen buufataaleen filannoo ni cufamu. Ta'us uummanni sagalee kennuuf mooraa buufataalee filannoo keessa jiran sagalee kennuu qabu. Haa ta'utii boordichi haqa qabeessummaa fi bilisummaa filannoo caalmatti mirkaneessaa jedhee yoo amane sa'aatii sagaleen itti kennamu dheeressuu danda'a. Buufataaleen filannoo osoo hin banamiin duras ta'e adeemsi sagalee kennuu xumuramee erga cufamanii booda raawwachiiftoota filannoo koree komii uummataan filataman bakka buutota kaadhimamtootaa fi taajjabdoota uummataa eeyyama qabaniin ala buufataalee filannoo seenuun dhorkaadha. Nageenyi lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraatanii akka eegamu hojjetamaa jira jedhame. Nageenyi lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraatanii akka eegamu hojjetamaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beekse. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoon hojiilee dippiloomaasii torbee darbe keessaa raawwataman ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Itoophiyaan Ameerikaa waliin waliigaltee waloo gam hedduu xiyyeeffannoo olaanaa qaban akkasumas dhimmoota naannawaa fi idil addunyaa irratti mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Itoophiyaan waggaa 80ffaa mootummoota gamtoomanii sababeeffachuun walitti dhufeenya seenaa qabeessa mootummoota gamtoomanii waliin qabdu karaa dippiloomaasiin caalmaatti kan cimsite ta'uu himanii jiru. Dippiloomaasiin lammiilee irratti xiyyeeffachuun hojjetaman bu'aa qabeessa ta'uu isaa kaasanii nageenya lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa fi Saawudii Arabiyaa jiraatan tiksuuf jilli hundaa'uu dubbatanii jiru. Nageenyi lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraatanii akka eegamu hojjetamaa jiraachuus kaasanii jiru. Biyyoota miseensa BRICS waliin marii bu'aa qabeessa taasifamuu isaas kaasanii jiru. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee guyyaa qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaa itti kennamu beeksise. Finfinneetti barattoonni kutaa 6ffaa fi 8ffaa qormaataaf qophaa'aa jiraachuu biiroon barnoota magaalichaa ibsee jira. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee guyyaa qormaanni sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa fi kan giddu galeessaa kutaa 8ffaa akka guutuu magaalatitti kennamu ifoomsee jira. Bu'uura kanaan qormaanni sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa waxabajjii 8 hanga waxabajjii 10 bara 2008 akkasumas kan giddu galeessaa kutaa 8ffaa waxabajjii 11 hanga waxabajjii 12 bara 2018 akka guutuu magaalatitti akka kennamu beeksisee jira. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee odeeffannoo miidiyaaleef ergeen qormaata akka guutuu magaalatitti waxabajjii 8 hanga waxabajjii 12 bara 2018 gidduutti kennamu kanaaf barattoonni 84,882 qormaata kutaa 6ffaa buufata qormaataa 199tti akkasumas barattoonni kutaa 8ffaa 88 fi 808 qormaatichaaf buufata qormaataa 201tti galmaa'uun qophii barbaachisu taasisaa jiraachuu hubachiisee jira. Keeniyaatti shamarreen qaama saalaa lamaa fi kalee tokko qabdu ijoo dubbii taate. Shamarreen lammii Keeniyaatuun maqaan ishee Abigeel Keendii kan jedhamtu yoo taatu umriin ishee waggaa 19dha. Abigeel qaama saalaa lamaa fi kalee tokko qofaan jireenya ishee jiraachisaa jirti. Haalli kun ammoo jireenya shamarree Abigeeliif qormaata guddaa ta'ee jira. Abigeel rakkoo dhalootarraa qaama ishee mudate kanaan qoramuu kan jalqabde bara faranjii bara 2020 irraa eegaltee turte. Dhalattee hamma guddattu
guddattutti akkuma shamarran kaanii turte. Garuu rakkoon kun jiraachuu kan barte wayita umrii dargaggummaa irra geesse ture. Turtii BBC waliin kan taasiste Abigail wayita yeroo jalqabaaf marsaa laguu arguu dhukkubbiin natti dhagahame jechuun yeroo dhukkubbiin ishee eegalee fi rakkoo fayyaa akkasii qabaachuu himti. Harmee koo gaafannaan haaluma shamarraniitu akkasii naan jette jechuun Abigail kan himtu. Akkasumas mana fincaan deemus nan dhaabe seeraan fincaanuu nan dadhabe jechuun kan himtu. Rakkoo keessa jiru kana yeroo harmee kootti himu akka waan qoosaa jirutti ilaalaa turte. Qaamni kiyya waan dhiitaa dhufeef namoonni baay'een akka waan ulfa qabutti na shakkaa turan jechuun himti. Garuu qorannoon gaggeeffame ulfa ta'uu ishee waan mul'isu hin turre. Kanaaf ogeessonni fayyaa rakkoo kana adda baasuuf qorannoon dabalataa akka gaggeeffamu ajajan. Qorannoo dabalataa gaggeeffame kanaan ogeessonni fayyaa kalee tokkoo fi qaama saalaa lama qabaachuu ishee mirkaneessanii jiru. Dabalataanis laguu guyyaa jalqabaatiin alatti argite hin beektu. Sababa rakkoo kanaan mana barnoota dilee barachaa turte keessaa addaan kutuun mana barumsaa kan biraatti akka seentu ishee dirqisee jira. Abigail yeroo hedduu waan ishee dhukkubuuf jireenya irraa abdii kutataa turte. Maatiin ishee yaalchisuuf qabeenya isaanii fixachuu dubbatti. Garuu ammalleen rakkoon ishee fala hin arganne. Abigail namoonni osoo rakkoo fayyaa qabanii icciitiidhaan qabanii waliin dhiphatan as baasanii dubbachuu akka fala argachuu qaban gorsiti. Abigail hospitaala Keeniyaataa jedhamutti yaalamaa jirti. Guyyaa tokko fayyitee hawwii ishee ganamaa kan ta'e dooktara fayyaa akka taatu abdii guddaa qabdi jechuun BBC'n gabaasee jira. Kongoon shaakala waancaa addunyaa Kinshaasatti taasiftuu dhiiftee jirti. Kongoon weerara vaayirasii Iboolaatiin wal qabatee jiddugala shaakala waancaa addunyaa Kinshaasatti taasiftuu addaan kuttee jirti. Gareen kubbaa miilaa biyyoolessa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo sababa weerara vaayirasii Iboolaatiin sagantaa garaagaraa haqaa jiraachuun ishee dhagahamee jira. Gareen kubbaa miilaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo sababa weerara Iboolaa bahaa biyyattii keessatti mudateen kaampii leenjii qophii waancaa addunyaa guyyoota 3 furuuf sagantaa deeggartuu magaalaa guddoo Kinshaasatti qopheeffamee fi uummatatti nagaa dhaammachuuf ture haqxee jirti. Gareen kubbaa miilaa biyyoolessa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo qophii waancaa addunyaaf taasisuuf Deenmaark wajjin Beeljiyeem liigitti gaafa waxabajjii 3 akkasumas kibba Ispeenitti Chiilii wajjin taphachuuf beellama kan qaban ta'uun dhagahamee jira. Dubbii himaan garee biyyoolessa kubbaa miilaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Jeerii Kaaleemoo miidiyaa Associated Pressitti akka himanitti beellamni isaanii akkuma karoorfameen kan jiru ta'a jechuun himee jira. Ameerikaan pirezidaantii Kuubaa duraanii Raawul Kaastroon ajjechaan himatti. Ameerikaan pirezidaantii Kuubaa duraanii Raawul Kaastroon yakka ajjechaan himachuu ishee ibsa miidiyaaleef baasteen beeksiftee jirti. Maanguddoonni ganna 94 Raawul Kaastroon lammiilee Ameerikaa ajjeesuuf shira xaxuu jechuun yakka ajjechaa 4 fi kufaatii xiyyaaraa sababa du'aa lammiilee Ameerikaa 2 ta'uun himatamanii jiru. Himannaan kun qaama dhiibbaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp Kuubaa keessatti jijjiirama sirna mootummaa taasisaa jiru akka ta'e himamee jira. Haalli himatama jalqaba baatii kanaa Kuubaa keessatti argamee hin beekamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabannee asumatti goolabneetii jirra. Waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.